Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaa isinitti himna. Oduu waliin an Khalid Muhammadi. Paartiin Afaq walgahii hatattamaa kaleessa geggeesseen dhimmoota keessoo paartichaa fi akkasumas danqaalee hanga yoonaa paarticha mudachuun paartichi hanga yoonaa lafarra harkifateef ifatti mari'ateera. Walgahii kana irratti kan argaman dura ta'aa fi hundeessaan paartichaa Abuu Haniifaan argamanii gaafilee deeggartoota paartichaa irraa dhiyaataa tureef deebii kennaniiru. Hoogganaan paartichaa akka jedhanitti paartiin keenya hundeeffama isaa irraa eegalee rakkoo baay'ee keessa kan darbee har'a ga'eedha. Egaan paartii afurfoochuu qabnaa kan jedhu biyya Saudi Arabiyaa gandaa Daakil Almaadir jedhamutti waggaa 4 dura hundeessinee turre. Dhaadannoo paartichaa itti hundeessuu keenya akkuma isin beektanii hanqina dhiirota keenya mudataa jiru. Gara fuulduraattis rakkoon nu mudachuu mala. Ta'us garuu hooggantoonni paartichaa fi deeggartoonni paartichaas ta'e uummanni keenya biyya alaa fi keessaa abdii kutatoo miti waan ta'aniif yaadaa fi karoorri paartii keenyaa duuba hin deebi'u jedhani. Paarticha walgahii addaa biyya keessatti yeroo jalqabaaf kan geggeesse yoo ta'u hoogganaa fi hundeessaan paartichaa alattis keessummoonni kabajaa garaagaraas argamaniiru. Hoogganaan paartichaa walgahii kana irratti haasawa taasisaniin hunda dura rabbiin jiraachisee guyyaa har'aa kana nu agarsiiseef galata galchuun barbaada erga jedhanii booda itti aansuun ammoo miseensonni paartii keenyaa dadhabe osoo hin jedhin aarsaa barbaachisu hunda baaftanii biyya alaa fi biyya keessa teessanii waan dandeessanii waan nu cinaa dhaabbattaniif maqaa hooggantoota Afaqiin galatoomaa jechuun barbaada jedhan. Itti aansuunis namoota ijaaramuu paartii kanaa sababeeffachuun miidhaan garaagaraa kanneen akka qaama saalaa isaanii muramu bishaan gubaan affeelamuu isaanii irra ga'uun lubbuun isaanii darbaniif yaadannoo sammuu gochuus qabnas jedhan. Yaadannoo sammuu obboloota keenya kan gaafa paartii kana hundeessinu bishaaniin affeelamanii waa'ee paartiin kun paartii haaraatti fakkaatee roorrifamanii namoota 19 dhabnee jirra. As bara 2021 akka lakkoofsa faranjii Juulaay 6 waggaa kanaa jechuudha magaalaa Dammaamitti miseensi keenya tokko haadha warraa isaatiin gochaan gara jabummaa irratti raawwatuudhaan bishaan danfaadhaan affeelamuun isaa kan yaadatamudha. Akkasuma Oromiyaa keessatti miseensi paartii keenyaa kan ta'e jaalli keenya tokko paartii kana waan deeggaree qofaa fi gocha suukanneessaa haadha manaa isaatiin irratti raawwatameen qaamni isaa irraa muramee waan dagatamu miti. Namoota hedduudha paartii kana ceesisuudhaaf gara fuulduraatti ceesisuudhaaf nu wajjin gammadanii kaanii qaamni isaanii hir'uu ta'e hunda isaanii ni yaadanna. Gochuus qabnas jedhan. Itti fufuunis kaayyoon keenya ammas akkuma kaleessaa shamarran keenya qisaasama bakkoota garaagaraatti isaan mudataa jiru kana irraa isaan baraaruudha waan ta'eef paartii keenya hojii isaa kana cimsee kan itti fufu ta'uu firaafis diinaafis dhaamuu barbaanna jedhani. Paartichi walgahii isaa kana handhuura Oromiyaa Finfinneetti istiidiyoo hooggantichaatti kan geggeeffate yoo ta'u miseensonni paartichaa Oromiyaas ta'ee biyyoota garaagaraa jiraatan hojii isaanii idileetti dafanii akka deebi'aniif Abuu Haniifaan dhaamaniiru. Paartiin keenya yookaan bulchiinsi keessan bulchiinsi paartichi akka banamee hojiitti eegaluu guyyaa irraa kaasee labsinee jirra. Kanaaf ministeeronni keenyaa fi ambaasaaddaroonni biyyoota garaagaraa keessatti biiroo cuftanii jirtan guyyaa har'aatii kaastanii biiroo keessan bantanii akka hojiitti seentan gamanaa waamichaa isiniif goonee jira. Gabaasni biiroo bulchiisa Afaq Finfinnee irraa kan nu dhaqqabeedha. Nuti jammaa Maammaduudha qabsoon lakkiifnu ifannee haqaaf falmannanii moona yoomuu sodaannu faaxolee. Na dhagahi Maammaduu kiyya yaa isa kaayyatu bootte nu gabroonsuudhaaf faaxoleen hundinurra walii galte yeroon tokko muudha qabna yookaan beekaanuu dhumatte. Mirga keenya nu sarbanii afur fuudhuu nu dhorkanii afur fuudhuudhaan abboonni keenya fakkii nuuf ta'anii hojii mul'isuudha qabna nuti illee narra ilmaanii.
dubbadhu jetti rakkoon keenya isa waydhumti bara kana keessa gariin inuu jaarsa barni dhiitti jabaannee barachuu qabna yaa Maammadoo koo ispoortii.